Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenya rabbii isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti ani nagaa koo galata rabbii isinaaf fayyaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jedha har'aan kana jaalallarraa waa dubbannaa yookiin immoo warroota bultiidhaaf wal hawwanii yookiin immoo wal gaafatanirraa waa dubbadha. Innis maalinni yoo jettanii viidiyoon agartan kana dhugaa baay'ee garan na nyaate. Umurii kanaan hoggaanni akkanatti bojaalallee umurii xiqqaa fi guddaan qabu ta'ullee umurii kanaan hoggaanni akkanatti boo baay'ee natti dhaga'ame dhugaa rabbii fuute. Namni tokko tokko kuniin gariin keenya tokko tokko hiika jaalalaan beeknu. Jaalalli maallaqaan miti. Jaalalli immoo qabeenyaan miti. Egaa isheen dura biyyatti maalummaa isaa wajjin hundumaa isaa xirna isaatis qabeenya isaatis miidhagina isaatis hunda isaa wajjin jaalattee jirti. Jaalattee hoggaammoo gara biyyittii hambaa sanatti dhuftu yookiin wayi fooyyofte ta'a yookiin maallaqaan xiqqoo isa caalte ta'a yookiin immoo kan isa caalurra waa argatte ta'a. Isaan jidduu waan jiru hin beeku. Ani boo'ee waa sinima dhugaan sinin jedhaate jaalalli cubbuu dhugaa akkasitti namatti boo ilmi dhiiraas haa ta'u shamarranis haa taatu inni qixxeedhuma garuu dhugaa akkasitti boo'an gaarii miti. Jaalala akkasitti boo'e kana isheedhaaf dhammanni kun akkatti boo'e inni immoo haaraa dhufuuf kun ishee boochisaa ta'a yookiin immoo booddee ishee gaabbisiisa gaabbii keessa ishee galcha. Inni akkanatti boo'ee fi ani ishee boochisu immoo duuba ishee jira ta'a. Isheen ambiraasaa argattu maal isaa argattu yoo dhirrinni isarra jiraate ishee akka inni jedhe kanatti ofiif ambiraa barbaadadhu naan jette daariktii dhumaanii ambiraa barbaadadhu naan jetteeti silkii koo bilookii na goote silkii ishee bilookii goote baate. Ambiraa barbaadadhuun kun yookiin duuba ishee yookiin haani waan adda argattee ta'a waan adda ugaasiniin jedhu xiqqoo ishee kan isarra fooyya'ee xiqqoo maallaqa kan qabu ta'a. Maallaqni jaalalaaf garaagarummaa qaba. Jaalallii fi maallaqni garaagarummaa qaba. Hammuma fe'iyyuu qabeenya qabaadhu hammuma fe'iyyuu jireenya bareedduu keessa jiraadhu. Yoo jaalalli jiraatte malee bultiin taatu. Yoo jaalalli bareedduun jiraate wal kabajanii wajjin jiraatan. Galgalaas ganamas yoo wal eekaman ta'e wal lolan ta'e bultii fi jaalallii fi qabeenyi garaagarummaa qaba. Qabeenyi kubaadha jaalallis kubaadha. Gar nama tokko doggattan omaa hin qabne jaalaluma isaaniitti fufanii jaalala sana wajjin jiraatu. Namni tokko immoo namni qabeenya jibbu hin jiru. Baay'isawwan namni qabeenya jibbu hin jiru. Ta'ullee qabeenyi fi jaalalli kun amma inni ogaa akkasitti dhangala'ee booda dhugaa rabbi namicha rifeensa lama baasee ogaan akkana isin jedhu rifeensi kunis bakka hundatti biqilti yeroo ammaa sana faayi umuriidhaanis miti. Ta'ullee nama guddaadha dheeyyaadha. Isheen egaa dhugaa baay'ee ulfaatati. Kan biraas wargatte ala xul rakkina isaa maaf natti nimne rakkinan keessa jirtu maaf natti nimne maal rakkatteeti ani hammumayyuu gargar baane miti ani bakkuma jirtutti fayyaa akka taatu maal dhiira maal akkasiin jedha ani gargar baatu waan ta'e ani simiidhuudhaaf boota mijeeffata malee akka namichi kun dubbate miti dhugaa waan hedduu irraa barattan isarra keessattuu warra dhiiraa jechuudha waan hedduu irraa barattan. Egaa inni maaliif jaalalatu samu'e ani dhuma sagalee dhuma ishii dhaga'e dhugaan sagalee miidiyaa irratti ishee argee yookiin oonlaayinii irratti ishee argee baay'ee itti gammade. Waggaa kana fa'aa dhageechuu maaltu itti dhaga'ama? Jaalalli egaa anuma irra caalar maallaqaan yookiin irra caalu jaalala akkana kana isaan isheedhaaf hin kennu ta'anii amma isheen jaalattee jirtu kana yookiin immoo heerumtee haa jiraattu heerumtee jirtan nan lakkinaan jette heerumtee argan jiraanne maaliif lafuma kaatee ani ambiraa barbaadadhu jettee wajjin haasa'aa turanii biyyatti gaarii siyaaras wajjin dabarsanii
as dhuftee mumaaf jijjiirra. Ijoollee hedduudha garuu as dhufanii abbaa manaa isaanii sana yookiin hin qabnu jedhanii tonnidha. Maaliif birriin ishee nama qabatanii jiru annu kun dhugaan isiniin jedhatti fayyadamne taa'ee taanan waggaa takkatti fayyadamu isayyuu birrii gahaa qabaatan jechuudha. Kan hanga dhumaatitti hanga umuriin ka'ama duniyaa tanarra jirrutti nu wajjin ta'u jaalala bareedduu wajjin jiraannedha. Jaalalli yoo jiraate bishaan qulqulluu dhuganii wajjin jiraatan. Haa ta'u malee nam tokko immoo kanatti naman garuu jaalalatu caala. Jaalalli jiraatu baate yoo hin jiraanne amma fee qabeenya walirra yoo jiraate. Meeqa kan qabeenya hedduu qabaatee cidha isaanii miliyeenan hijaaranii jechuudha. Miliyeenan bultii godhatanii booddee wal diigan. Meeqa maaliif isaan wal diigu? Jidduu isaanii maaltu hin jiraanne jaalalatu hin jiraanne. Jaalalli jidduu isaanii hin jirtu. Kanaaf malee qabeenya isaanii miti qaba. Asitti qabeenyi faayidaa hin qaban hin jedhu bakka tanatti qaba. Kan faayidaa qabu kamaadhaani jaalala dhugaa jaalala bareedduu. Dhuma qabeenyis jiraatu qabeenyi immoo hin dhumasii hin argamasii ammoo rabbiin jedhee isaan hojjetan hin guddatan. Biyyittii hambaa kana bichaa dhufanii guddatan jettee yaadamu kun dogoggortee jirti. Maaliif biyya keenya keessa miliyoonaa warri miliyoonaa biyya hambaa dhufanii miti akkasaan qabeenya godhatan. Hojjetaniiti akkasii biyyittii keessattis hojjetanii jijjiiraman jedhee yaada. Ugaa akkasitti inni boo baay'ee ulfaata. Ugaa ishee afur cubbuudha. Rabbiin hin gaafata. Yookiin itti daaree yookiin bultii hammatti dhuftu kanatti ishee rabbiin ishee keessa. Maaliif ugaan akkana isiniin jedhu akka tamboosse kana ambooyee isheedhaaf akkasitti uumammaan isaa cobse kana akkasii kana immoo argachuu dhiisuu dandeechi. Yookiin qabeenyaan isaa caalaa ta'a. Jaalala immoo akkasitti hin kennuuf ta'a. Jaalala akkatti inni kun kenneef inni sun kennuuf dhiisuu danda'a. Yookiin fimusatu boochisa ishee. Faallaasaa jechuudha. Waan akkanaatu jira. Jaalalaa fi maallaqa addaan baasni gaariidha keessattuyyuu. Maallaqamtuun jibbu baay'isawwe. Maallaqa namni jibbu hin jiru. Ta'ullee maallaqni baay'ee nama dogoggorsiisti. Ta'ullee jaalaluma filachuun gaariidha. Akkasii inni ugaa akkatti baay'ee namatti ulfaata. Umurii tanaanii ulfaata. Isheen hoo garte ta'e yookiin ifin gaabbiti ta'a yoo nama sammuu qabaate ta'e deebitii hin gaabbiti ta'a. Ani asitti bishaan yookiin shaaworii bareedduu mana madaamii teenyu kana dhugaatti fakkaate biyya galuun oolu gaaf takka kecha gaaf takka. Inni biyya ugaa galee kan waan hundumtu fuullee keenya dhufa. Inni amma dhabe kun immoo wanni ishee nama jibbite kun immoo boru jijjiirramee nama haddaa ta'e mul'achuu danda'a. Yoo sana maal jetti nama hacuucuu shaggaa miti. Ammarree danda'amaa ta'e jaalalaaf habbaan inni kan barbaanne isaan lama fakkeenyaaf nama lamatti bultii dhufu barbaada miti. Isaan lamaan keessaa tokko cubbuu godhee adeemu ofiisaatti deeme ka. Garuu idoomaa balleechaan hin jiraatin akkasitti hin bareedu dhugaa rabbi fuute. Hin bareedu. Akkasas hin jedha. Jaalalli fi maallaqni garaagarummaan qabdu tanarratti baay'ee ulfaata. Ugaan akkasitti boo'u mana argarreedha. Yeroo jalaraa irratti mana argaa akka isaan maan cobsee boo'e gonkumaan agarree dhugaan siniin jedha. Yookiin jechoota bareesseerree yaa dubbatu malee namni akka isaa kana maan cobsee boo'u nagar baay'ee ulfaataati. Isheenis yoo garaan isheedhaaf iddoo deebitee fi ani natti tola. Akkasii maallaqni badduudha. Baay'ee nama dogoggorsiisti kanas siniin jedha. Akkasii siniin jedha daawwattoota tana fakkaata.